Arbor, 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 arbor online school. Akan jirtu hordoftoota seenaa kabajamuuf jaalatamoo an Khalil ture Arbor online school irraa. Arbor online school sagantaa barsiisuu bashannansiisuu akkasumas sagantaalee mimmiidhagoo garaagaraa sagantaalee hojiitis sagantaa teknoolojii wal qabate hedduu qabatee isiniif kan dhiyaatudha. Miidiyaa Arbor online school cinaa dhaabbachuudhaan tumsa haa taasisnuufiin dhaamsaaf hawwiif yaada kooti. Gama TikTokitiin, Facebookatiin, YouTube'itiin akkasumas Instagramaa fi chaanaalota garaagaraatiin nu argachuu dandeessu. Facebook yoo barbaaddan Sooninaaf tokkicha bulbulaa jedhaa argadhaa. Isin jaaladha, isin kabaja. Barri bara quufaaf gabbinaa gadaan gadaa nagaa isin haa taatu. Waan yaaddan galma gahaa kan abjoottan abjuu keessan fiixan rabbi isin haa baasu. Yeroon keessan yeroo milkii fi qananii haa ta'u. Hanga xumuraatti sagantaa kennaa akkan waliin taataniif asumaan isin affeeruu barbaada. Yeroo gaarii isiniif hawwa. Galatooma. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa wareegama obbo Abdul Jabbaar Huseen Abukaatoo Haqaa. Maaliif ni galee wannoo isaa qabdu yaa sun galee maaf deebii qabdu. Edduudha sooti kan biyyoodhaaf malu akkamittiin jabootiin ajjeessanii galu. Abdul Jabbaar ini yang kata sahabat nanti kurban menjadi tendula. Gara Abdul Jabbaar tu Demin dulu
qeerroof kanneen magaalaa Adaamaa, uummanni magaalaa Adaamaa sagantaa kana qopheessuu keessanitti baay'ee ulfaataa galatoomaa jechuun barbaada qabse. Itti aansee Abdul Jabbaar wajjin bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Finfinneetti wal argine waan nama qofarratti dubbate. Tokko Abdul Jabbaar yeroo yuunivarsiitii ture maal waan addaa maal hojjetu namarraa kan jedhu edasiin erga hojiitti bahee maal hojjetu kan jedhuu fi du'a isaatiin booda maal barannaa seenaa isaarraa maal irraa baranna kan jedhu gabaabseetti dubbata. Namni baay'een as keessatti argu illee caalaan dargaggeessi waan ta'eef Abdul Jabbaar seenaa isaarraa maal barannaa waan inni buusee darbirra har'a nuti maal irraa barannee maal itti fufsiisuu qabnaa kallattii jedhu dubbachuu barbaada jechuudha. Mucaan kun akkuma yuunivarsiitii seeneen doominaanti karaakterii qaba. Dubbatee dhageessisaa, taphatee qofalchiisaa, dhageettii guddaa qaba jechuudha. Kun kennaa waaqaati malee waan namni namaa kennu miti. Harka rukutaati. Utuma kanaan jirru bara 1991 yuunivarsiitii seenee 92 namni baay'ee dargaggeessa waan ta'eef akka bosonni Oromiyaa 92 gubate waan xiqqaan dubbata. Yuunivarsiitii keessa yoo jirru bosonni gara Baaleetii fi gara Gujii Boorana jiru abiddi guddaan itti qabatee yeroo dheeraa jiru gubate. Qaamni itti bahee waan kana dhaamsu hin argamu. Yuunivarsiitii keessa jirraa deemnee abidda kana dhaamsinaa jennee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafata. Falmaa dheeraatii booda mootummaa naannoo Oromiyaa akka deemnu nu wayyame namoota gaafa sana turan keessaa obbo Shannaatiin natti mul'ata. Namni kaayyoon sun hin jedhiifa. Ati warraan yaadaan innis jiru. Gaafa sana falmaa guddaatiin booda tiimiin barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedhaa kaan karaa Baaleerra kaan karaa Gujii Booranaarra akka deemnu nu wayyamame. Fakkiinaa gurguddaan lama karaa Baaleerra kan jettine lama karaa Booranaarra kan jettine. Akka carraa taanee Abdul Jabbaar isaanii konkolaataa tokkoon deemu. Gurbaan kun Finfinneedhaa kaanee hanga gammoojjii barbaree geenyee bakka adda sana geenyutti adda durummaadhaan, walaloodhaan, qoosaadhaan waan argee ijoollee taphachiisaa akka ijoollee hin bukoofne gochaa geessee kan nu deebise Abdul Jabbaar. Bosonni sun kan Baalee kan Oromiyaa qofaa otoo ta'e kan Afrikaa bira darbee kan Afrikaati kan addunyaati. Kanaafiyyuu abdii dhaamuu qaba jennee deemnee humna barataa hin beektu gaafa nu achi geenyu uummanni dur bakka sana hin dhaqiin dacha'eetti nu duukaa deema. Abdalaam sunaa jechuudha. Humna keenyaan illee otoo hin ta'in bakka sana geenye waaqa kadhannee uummanni nu wajjin dacha'ee waaqa kadhatee nuti deemnee torbee tokko keessatti bokkaa roobee abidda sana dhaamse. Waaqaaf galanne haa ta'u. Abdul Jabbaar guyyaa sanarraatii roolii guddaa taphatee jechuudha. Kabiraan sila obbolaan koo yoo dubbatan ganna galeetii ijoollee barsiisaa jedhu. Ganna qofaa otoo hin ta'in sagantaa ijoollee warra siinerii warra juunerii barsiisan yuunivarsiitii keessatti qabna turre. Adda durummaadhaan kanneen barsiisaa turan keessaa amma warra turanis jiru. Abdul Jabbaaris nama tokko ture. Gaafa waliigee siinerii ta'u warra fireeshii barsiisaa jechuudha yuunivarsiitii keessatti. Kunis hojii guddaa tokko ture. Achi erga gadi bahee hojii abbaasummaarratti, abukaatummaarratti, leenjisummaarratti waan sana hunda keessa deemee dubbadhu karakterii akkamii qaba, nama akkamiiti namni kuni kan jedhu yoo ilaallu nama yeroo hunduma dhugaa, haqa, walqixxummaa, jaalala sabaa qaba. Jarreen kun piilaarii saba tokko sabni tokko kana qabaatee jennaan galma ga'uu danda'a jechuudha. Oromoon
avukaattoo hedduu qaba. Avukaattoo hedduu qaba yoo lakkoofne akka naannoo Oromiyaatti kan eeyyama baasee hojjechaa jiru gara nama neerri nama 2,000 dhiyaatanii. Garuu immoo namni gaafa namni dhabame namoonni ta'an namoota muraasa. Isaan keessaa Abduu Jabbaar nama ture. Nama gaafa namni dhabame jechuun maal jechuudha? Gaafa Oromoon gabrummaa jalatti kufee hooggantoonni isaanii hidhaman namni dhaggeeffatu dhabame namoota adda durummaan dhaqanii fuuldura dhaabbatanii falman keessaa nama xiqqaadha jechuudha. Abduu Jabbaar nama tokko. Namoonni hedduun jiru isa wajjin garuu Abduu Jabbaar adda durummaadhaan akkuma isin jedhe doomna karakterii qabaachuudhaan adda jalatti dhiyaate wanti inni dubbatu abbootiin seeraa ni dhaggeeffatu abbootiin alangaa ni dhaggeeffatu namni kaan illee irraa barata. Hayyuu guddaadha jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee gaafa Haacaaluun ajjeefameen booda galmeen Oromoon itti himatame lakkoofsan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaan Oromoo hundatti himatame jechuu dandeenya. Galmeewwan sana fuutanii yoo laaltan namoonni achirratti maqaan isaanii lakkaa'ame nama muraasa ta'u malee himanni sun kan inni ilaallatu Oromummaan ufatti himatame jechuu dandeenya. Akkuma waliigalaan Oromoo ta'u waan Oromoo dubbachuu waan Oromoo faarsuutu nama himachiisee jechuudha. Kanaaf kana akkamitti falmina gaafa jennuun tooftaa baasuudhaan haala jiru qindeessuudhaan namoota adda durummaan socho'an keessaa Abduu Jabbaar nama tokko jechuudha. Keessumaatii Abduu Jabbaar magaalaa kana waan jiraatuuf dhimmoota baha Oromiyaatti uumaman hanga Harargee hanga Shaashamanneetiin kan deeman avukaattota keenya kanneen magaalaa kana jiran wajjin ta'anii qindaa'anii akka isaan hojjetan assaayimentii fudhatanii kan socho'an keessaa Abduu Jabbaar nama hangafaa jechuudha. Kanaaf hojii boonsaan hojjetanii darbanii jechuudha. Kana maaliifan jedha namni kun hojii boonsaa hojjetee darbe amma Abduu Jabbaar guddaa boo'uu barbaada. Abduu Jabbaar nama boo'aniif hin beeku. Namni as keessa jiru of haa gaafatu. Ani saba kanaaf maalan hojjedhe? Ani yoon boorasii darbe namni kun akkasitti walitti qabamee waa'ee kiyya yaada taa'e. Waa'ee mataa keenyaa qofa hojjennee darbine yoo ta'e waa'ee dhimma keenyaatiin waa'ee dhimma dhuunfaatiin qofa fiigaa darbine yoo ta'e namni boora galagalee gaadatu jiru beekan. Abbaan filata qaba. Abduu Jabbaar isiniif jiraata. Anaaf jiraata. Keessumaa namni hidhame firri isaa nama xiqqaadha. Namni bira dhaabbatu nama xiqqaadha. Namni hidhamu immoo Oromoo keessatti baay'ina isaa laaltanii yoo ta'e namoota maallaqa hin qabu. Namni siyaasaan hidhame hedduun isaa irra jireenya isaa namoota maallaqa hin qabu. Namoota kana bira dhaabbachuun nama addaa ta'uu barbaada. Of kennummaa guddaa kennuu barbaada jechuudha. Kanaaf Abduu Jabbaar haala kanaan of kennee nu biraa fudhate jechuudha. Kanaaf isaaf hin boo'ina. Inni seenaa hin dabalu. Seenaa dhalootatti darba. Kaayatee deebi'e. Nutis yoo dandeenye filannoo kan keenya yookaan waa'ee dhimma dhuunfaa keenya duukaa fiigaa otoo duutiin oolu bara. Namni as jiru kun waggaa 100 booda namni tokko hin jiru. Inni dheeraan dhibba jiraatu jedhee yaada jechuudha. Hin darbina amma darbinutti waan uummataa waan sabaa dubbachuutti nurra jiraa hojjechuun nurra jiraa jechuudha. Yeroo gabaabaa jiraatti fakkaata. Kabiraan erga inni du'eetti booda yookaan erga inni ajjeefamee booda maalti ta'e Abduu Jabbaar haqa barbaachuuf jecha kaajjefame ta'uu isaa beekama. Namni haqa namaatu barbaadu du'ee haqni isaa dhabamuun immoo peenii garbiraadha jechuudha. Garmalee nama dhukkubsa jechuudha. Haqni kan dhabamte kan isaa qofaan miti. Kanaa jaalus akkasuma kan tasfaa'u jamadaa hiriyyaan
Abdul Jabbar akkasuma Alamayyoo Ilfaasaa Alamayyoo Garbaa Gaaddisaa Ilfaasaa namoota Minilikii baasnee awwaalne namoonni kun haqni isaanii kan nama tokkollee kan barbaadamee argamee irra ga'ee jira. Kanaaf waan numas ni dhaabbatu tokko maalinni Oromoon haqa jara kana argamsiisuuf walumaa galatti haqa Oromoo argamsiisuuf kan gochuun irra jiru namni kun afaanii otoo hin ta'in dhugaadhaan qabatamaan tokkummaatti yoo dhaabbanne rakkoon mudatee jiru kan rakkoos labeedhaan yoo hojjetiin rakkoon Oromoo dheerachaa deemte jechuudha. Rakkoo kana gabaabsuudhaaf tokkummaa isa dhugaa jechaan qofa otoo hin ta'in gochaan galmaan haa geenyu. Abdul Jabbar Waaqayyo jannataan isaa kanansiisu seenaa isaatti fufaa tokkummaan keenya jabaatu fayyaa ta'a. Abdul Seera hiriya Abdul Jabbar tuni baay'isa hamileedhaan gara gosaatti na simata. Haawwan fajjira kubaatee haasaa nuufoote fi kan haasaa Oromootiif godhaa jirtuu fi fuulatti gootuuf guddaa galatoomni jennaanii sagantaan keenyagaa tokko lama jechaa as ga'ee jira. Keessattuu sagantaawwan moofan keessaa imaanaan Abdul Jabbar hireen waltajjii irratti baatee ganaa walaloodhaan yaa uummata Oromoo haqa abbaa kiyyaa eessatti dabartan nuun jetti. Kanatti aansuun gareen gurraacha waloo tapha gabaabaa. Seenaa jireenyaa bifa diraamaatiin seenaan jireenyaa obbo Abdul Jabbar Hussein Abukaatoo Haqaa gabaabinaan kan bifa diraamaatiin isinitti mul'isnu ta'a. Hanga xumuraatti ammallee irra deebinee hordofaan affeerraa keenya. Rabbiin lubbuu isaa jannataan maatii isaa mootuu obsaan haa tursiisu.
Atu beektu ta'ee seeraan ba'a. Arra seenaadhaan dhaloonni siifan ba'a. Eeyyee dhugaaf jiraate du'e hin taane abbaa garaa. Gurraachi haashaan teessee leenjichi agaafaa abbaan nama baraa. Onnee ajii madamnaalee saba keenyaaf falmee salphina Oromoo maraa oolche galmee ilaalee. Gadaanni manii cabsatee bakka kaambuu sabiidha. Seessee sodaanne lubbuu kee gaadhee sodaanne namiidha. Akaakuun qarri faadhinaa karameetu sitti yaa'u. Lubbuu kee qaalii balleessuuf yaa'utu sirratti taa'u. Kiyyoo futtaa saansi nyaatuutu ciisuu balbala kee. Saba keef jiraatee darbuuf dhiiftee wayee galgala kee. Akkaafamma nama tokko utuma dandeessu nyaachuu. Sagalee kee qaqqabattee waggaa muraasa jiraachuu. Jireenyi mataa kootii rakkoo hawaasa koo jaalu. Saba koo harmee koo akni ishee jabeechi koo taa'e ni yaalu. Jettee gudunfaa kee gudunfatteetiin seente booda caalu. Atillee dhugaaf jiraattee dhugaaf dabarte lubbuun kee. Garummoo ishee dhiiga kee lolaaste gubbee balleessu cubbuun kee. Gabaan nagaatti siyaa bakattu akka horii. Karaa gaata gadhiisi gobaa qaramaa gorii. Lafa teesseen kaa'in akka geemmiif. Guyyaa guutuu argani somba siyaa qabani. Guyyaa guutuu argani somba kee siyaa qabani. Eeyyee ati garuu yaa haadha buddeenaa. Garaacha keessa dhala malee hin baanne. Kanaaf dhalli kan keessa hayyuu malee hin nyaanne. Kanaaf garaacha kee kan hayyuu lagate. Kanaaf dhala malee dhugaan si baqate. Eeyyee maseessituu kaayyoo kolaastuu goototaa. Haadha shiradatuu kumaaf kitinoota. Dhugaa jalliseef dhugaa hin argate. Eeyyee lafeen gootaa baate. Lubbuun gootaa baate haadhii isin taatee isinaa waraamu. Ilmaan ilmoon teessan isinaa waraamu. Eeyyee facaaftan isiniif hin margin. Sammuun teessan gammaddee boqonnaa hin argatin. Eeyyee yaaddan kooraan isiniif hin qajeelin. Dubbattan dubbiin isiniif hin qajeelin. Darbattan eegoon isiniif hin qajeelin. Ergattan ilmi isinaati. Manaa marii dhabaa. Dhiigaaf lafeen gootaa isinaa macheessu. Dhugaan ilmaan hiyyeessaa isinaa maseessu. Ati garuu dachii koo dachee Oromiyaa. Haadha goota deemtee gajjaan boquun cabin. Ilmaan dandees dhabdee dhugaa kan kee ammoo rabbi biraa dhabin. Walaloo eenyutu siif falma? Duuti kee sibboodha akkuma shaakali. Akka fakkaataansaa yoo yaadnaan gadi. Amala nu taanaa dhugaa karaa dhabe. Hibboo jennee dhiifna hibboon hiika dhabe. Ibsi dukkanaaree goodaanis tabbaaree. Maaltu si mudate yaa abdi jabbaaree. Atoo baatee haftee akka hoolaa qalmaa. Dhugaa kee kumaa kee eenyutu siif falma? Otoo immoo Oromoof formadiidhaa qortu. Bakka dhugaan badee barbaacha tolchooftu. Otoo haaraan galfatiin dafqa kee haqattee akkamiin nu dhiiftee bakka gallee dhaqxee. Gaaffii baay'ee qabnaa nutti mi'aa turu. Eenyutti laattee galmee akka kee jiru. Galmee warra hidhamee nama fannuuf dhabe. Galmee warra sobaan haamlee isaanii cabe. Galmee xiqqaaf guddaa galmeen maan hiyyeessaa. Eenyutti kennitee eenyu sii qindeessa. Gaafa hayyuun Oromoo yakka malee hidhamu. Karaa ba'u dhabee abdiin isaa ciramu. Gaafa dhiiqiif morkaa abduu jabbaar waamu. Waan dhabe hin simanne. Waan dhabe hin simanne dadhabee hin himanne. Laagaan kee hin maseenne ganda ormaa hin seenne. Sodaa du'a lubbuu ofirraa cabsitee
siifama galatooma walaloo kun walaloo nataqaniidha nataqanii baay'ee galatooma jechuun barbaada. Beekumsa imaanaa himsa guddaa galateeffannaa otoo asirraan bu'iin imaanaa Abdul Jabbaar bira jiraachuu kenna ni mirkaneessinaa jedhan warri dhaabbata Sohumar Regional Development Organization hoogganaan isaa Arab asirratti ol bahuun daqiiqaa lamaaf waan isiniin jedhu qabaadha Arafaa jedhamuun eegalee dhaabbata Sohumar Relief and Development Organization dhaabbata kichuu tokko bakka bu'ee asitti argame hojii gaggeessaa dhaabbatichaati. Inni dura Abdul Jabbaariin yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa kabajaa osoo hin ta'in akka nama tokko akka nama haqa dhabeetti nama haqa isaa naaf falmaa ture keessaa tokko waan ta'eef galatoomii jedhaan eegee ture sun hin taane. Abdul Jabbaar anaaf hin duune ammayyuu jira miliyoona tokko caala. Abdul Jabbaar akkuma waaqoo guutuu gabrummaa didee qawwee fudhatee bosona seene Abdul Jabbaar immoo daba didee qalama fudhatee dhaddacha dharaa diige. Kanaaf dhaabbanni Sohumar Relief and Development Organization qabxiilee gurguddaa 11 irratti xiyyeeffatee kan hojjetu namoota rakkoo uumumaaf namtolcheen buqqa'an gargaaru, dubartoota diinagdee hawaasummaa irratti gargaaru, qaama miidhamtoota gargaaru, fayyaa, barnoota, bishaan qulqulluu akkasuma immoo aadaa guddisuu irratti hojjeta. Waan kana ta'eef barnoota irratti ni hojjenna. Kanaaf hireen Abdul Jabbaar barattoota bara kana dhaabbanni kun dhaabbatee yeroo duraatiif iskoolaarshiipii biyya keessaa baasii waggaa tokko irraa kafalu cheekii qarshii 15,000 kennanii qabadhee dhufe harka isiitiin akkanarraa fudhachuun affeera. Inni biraa gabaabsee wanti jechuu barbaadu galatti namni xiqqoon galateeffanne guddaa sin galateeffatu jedhan. Waa hunda dura ijoollee qeerroo qarree magaalaa Adaamaa kana dura yeroo lama Arbor Online School